namtichi yakkama duguug sanyii harka muraaf arma muraa kan fakkaat dalagsiide saman keekkaa'uun dogongorjachuu muummee ministeera Abiy Ahmad Haqeeqa gurbaan hundeessa boonsaa caalu gaafilee Oromiyaa miidiyaa neetwoork dhiyeesseef deebise torbaan tokkoon boodduutti murteessanii gaggeessan garuu akkas jechuun dhaamad nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu hundeessaatti leessas hardhas borus diina Oromooti diinummaan Hacaaluun jirtuun adoolteen buliin barbiltsiginnaa dacha lamaaf sadii nammaatti Itoophiyaa deebii reef filma nama kabajama ibiddaan gubanii qanqaamachuu wag mormana muranii dhaadachuut nam jira gogarra baasanii akka reef hooliyyee qalu qofa dontaane nam lubbuun kee jirtu harkaaf miir waltidhanii wadduu dabalate waggootan arfan darban kun diraama hedduu daawwachiisan diraama cubbuu garjabeen ilmaan nama sadarkaa addunyaatti hundi gaddisiis kutaa yookaan murni 31 keessoo gad argamna taateewwan addunyaa jajjabdu torbaan sun keessummeessin keessa mata dure tokko filachuun xiinxal gabaabaaf akka dammam yaa'u daqiiqa 20 caallisanii dhiyeesse harma mura minilik kabar 1880 keessa wanni yaadachiifneef seena morma mura biltsiginnaa kabar 2022 jechuun torbaan kan keessummeessin hardhaaf filan jaarra 21 keessurra biyyiti Abiy Ahmad Itoophiyaa mata nama cirtee jee faannoo aadaa tokko faan tokko amanta tokkoof sirni hatsee seena basaanii alaaba Itoophiyaa irratti halluu magariisa diimaaf keelloo waan dabartuu qaqxurii qeencarguun barbaan jechuun ifadhaadha Itoophiyaanaadha ortodoksiin immoo bii jechuu namaa jaalattootaaf leelliftoota Itoophiyaa jechuun of waamu kaayoon isaanii immoo waan biraatii jee waan guddayya waggoottan lamaaf kaab Itoophiyaa godhame lubbuna miiliyoona obbaas keessatti yakkamaam hojjechuun beekamte jima laannan fixuu reef nama beenzilitti firfirsite gubuuf konkolaataa rajissite hidhamtoo siyaasaa fixuun maqajaba qabdi miidiyaaleen biyyaalessa kanneen akka EBC waaltaa faana facuuf irratti immoo gootota Itoophiyaa jedhamuun beeka yakkisiin Oromoota walloo irratti tolchite ilaalchisuun gaafi miseensi paarlamaa gaafa tokkoof muummichi ministeera akkas jechuun deebii kanaaf duub namooti hedduun faannoon piroojeektii muummichi ministeera jechuun koommaat ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው እንት ያቀለው biyyatti abbishe garbaa Oromiyaa mootummaa bibbulchuun gubachuu eegi jalqabde waggaana Fireesoo ilmaan nama fuuluu mata durarra shanan viidiyoo waraabuu dargaggeessmani keessa yaasanii ijjeessanii bineensa raasaa nyaachisu qofa dontaane geetti waraana ta'i biddal phaat bobbaasanii duguugsanii raawwachuu mallattoo seenaa kasirni biltsiginnaa taate jirtu artisti gamees Hacaaluu Hundeessaatiin bood biltsiginnaan Abiy Ahmad waan mormachaa turte cufufa baasuun gochoota faashistummaa khabar 2020 keelli xaafti Oromiyaa jalqabdi jabeessite walloo duguugsanii dheekkamte qarrayyuu tabbooti gadaaleefaa giddu galees Oromiyaa dheed salaale kanfaan namni nooline Jugujii Booranaaf Wallaggaatti immoo waan ta'e dubbachuu dhiisi qaabachuun namsuruura viidiyoo mormi muraa gubachuu reeffuu mataa miidhamni Oromoot lixaa waggoottan afuriin bood Oromoo riiba kaaseen immoo dubiraa haaleella gareen faanno Amaara tullaga baayataakite Wallagga lixi biiftuu dheeda kan muruuf kiiramuu raggooteen namni hedduu dhoome baay'een gadadoof saaxilaman viidiyoon suukaneessituun lamimmoo miidiyaale hawaasa rabba'uun addunyaa mamsiif waraanni uffata raayyaa ittis biyya Itoophiyaa keeyyatti ibiddaan reefu gube billichidha faannoo muummichi ministeera isaan eegdota Itoophiyaa jedhee mata nama lamirra buqqifte weeddisuun dhiichisaa buul dubbi dhalchakkum jedhan duub dabi faannoo Amaara kanamumma lagate seexanayyuu ilaafsis kun Oromoo kakkaasuun daandii tokkummaa kawaggoottan afuriin dur diigamti saaqe Oromoo jidduu falmiin dhalaa dabi siyaasaa sarbamiis mirga namoomaa ijjeecha guyyaa obsuu waggoottan arfan darban haalota jajjaboo keekka dabarsu uumati Oromoo daandii ba'uun tokkummaa loluu jalqabe guyyaan shaneessoon arsan baxxumuraan
biyala midiyaali hawaasaatiif lafirratti uummati Oromoo tokkummaan kayloluu jiraan duree oduu torbaan kanaatti yaadota jajajjaboo midiyaali hawaasarra qoraman keessa muraasi kunooti. Oromoon karaa midiyaali hawaasaatiin akka wal gurmeessi yaamichi dhiyeesse. Kaayoon teengudayyoon garee shororkeessitoota faannoo balleessu yookaan hiikachiisu saba Amaara Hasankeen nagaan jiraatu timbuinaa yaamichi biraana masqala babe sanyii Minilik lammeessoon arkaaf haramma numure biltsiginnaa mormu nu kuchisiiftee yaad namoota hedduu mormadhu morm kan bifadhuun Dr. Milkeessa Midhaagaa ha morm siif kenneef ha ormaaf si kennin dagatiniin immoo artistii qatafariitiin qura weellisa caala bultumee yookaan qeerransoon hin dagatin yoomu jedhe mormi kiyya citu bakka kanke bu'ee seenaan sin dagatu morm kanke qabu'ee seenaaf tugumaan kee ati morma cittuus faarsituun ikiraas irratti dhiichiftuus dhugaa kee hin dhossu mormi kiyya citu jechuun mummiffa abaddaan karoor amansiisu yookaan burjujjeessu jedhuun armaan bood Amaaraaf Oromoo walitti qabdanii bulchuun dandeettan ka jedhe Yaayya Bashiir dhugaaf araar qofan nu baasa ta'uu baannaan bilisummaa gati baay'eetti baamne finni nyaattan yoodha jechuun dhaada. Ormi mukaffannifame deemu kun gandaaf gareef cisitti hin fakkaatiin Oromummaa daangaa Oromiyaatiif kabaj Oromootiif citka jedhu wallola taqaniyaa gaimmoo irdeddeebi'ee barreessu walalo kee babbaasu irratti argama. Akka biraan na in ilaalina malee mormi muraan gediyoo agma takkaalee Tigraay ag Wallaggaa targinsuun gochiti yaadame karooraan godhama kajet gaazixeessitu Tsadaale Lammaa immoo abbootii qabeenya hattoota sirna kanaan walitti dhufeen qabanii qabuun Ingiliifaan barree ilmi nama gube irreejje billichi yookaan salfidhaat mootummaa qayyeessa diiga qamadii facaasu duguug sanyii gaggeessa piroojeektii eebbisii seena keessatti arguuf dirqamne jirraa yaaduumataa cheen Oromiyaa biqilchit garjabeenaan Hitleris bi Jarman guddaya caale jira kajer dargaggo Oroliyaa Margaa inni Jarman sanyi gosbira war dhaloot jewsh duguuge ka Oromiyaa immoo akka qaxurree dhaloofi Oromoof Oromiyaa nyaata nyaachisuu jirjechuun barrees maaliif sab kanirratti akkan gara jabaachuun barbaachiseen hundi kennaafuu ibboo inni hardhu Wallaggarra raawwachuu jiru kun akkachi dhaabbachuuf hin jir baruu nan feesiis boor immoo balbalman Oromoota cufumayyuu rukutuuf dhufuu jir kajedhe gaazexeessa OMN duraanii abdi fiixee na amana dooti teessan tasuyyuun masfiniif abbaay tsaayyee irraddin taatu jechuun murni biyyarka qaba keekachiis akkuumat keenirra gara jabaattan dhaloot meeqaaf argaatu margeen garuunni amma kun addumaan raayyaa abba maccaatiin garjabeenni Itoophiyaa ka hedduminaan dalagamaa turaniif jiran keessa kun tokko suuraan jedhimmoo Dr. Tsaggaay Araarsaatiin maxxanfaa yoon tokkoomni yoon muraan yoon falman waan kan caal baay'ee arguuf jirra waraanamuu jiru kun Oromummaa keen ta'uu beekuu qabdu Oromoon aaloo ba'uuf abbaa ce'uun qabu kan diinis firis beekuu qabaan immoo yaad wallola taqanii aagaatiif weellisaa Galaana Gaaromsaa tura kaab shaggar waare loonii salaal irraa laal diroonii kocho baase samiin gullee faaji gubbareeffituule awwaaressi lafti dhukkee reeffi ciibsalaal wal bukkee badda jaarso marartu koo maaf si dhiigsu agartu koo Wallagga kolix biiftuu yaa ammuru laf dhiigaa ebo qariyaa lammi koo si ijjeesuuf sitti fiigaa atoon deemne qaye ormaa gola keessitti duul lakki didiciti mormaa tolin jedhin yaa ammuru barreessaa walalo tana Abrahaam Salamoon haqoodimmoo Dr. Milkeessa Midhaagaatu Romtaate fuduub amma barattooti Oromoo kamanneen barnoota olaanootiif yuunivarsiitiiwwan biyyattii guutuun tokkummaan ka'uun haadhiteen Oromiyaa habararru yookaan seef Oromiyaa jechuu irratti argama mootummaan barattoota hiriir mormii baankan hidhe doorsisaa jiraatulle dubbiiwwan qabbanoof fakkaat koomishinni mirga namoon Itoophiyaa mootummaan lubbu lammiilee nagaatis sun dandeen jechuun himaa paartileen siyaasa Oromoo lamaan kaafa'oof ABO'n sirkaalii lafin jiru ijaaramaaf tiksa jechuun uummata Oromootiif yaamichi dhiyeessa Biltsigannaan agu qophiin tun qophooftutti nama mosaree dhumalleen jenne Itoophiyaan hin diigamtu badhaadhin waloo sabdaneessumma biyyaatiin dhaadanno guyyaa Abiy Ahmadiif Qaadir isa taate jirti uummati immoo adu sabdaneessumma jettani sabdooftani foon nama nyaachuu kaatan jechuun sirni biibulchu balaaleffachuu harka qaba.
سيلين فنو كم مقلا فيني من بنوت مقلا فيني كيستور بنو بفكين داينو كراكاس وكوبيت كجور رجمين مدين أو من كجور تيم غرمون كم كن دومنا كاملة جاسا موتما كيس داتني في دقر سبوتي كبينيا سما أمارة إنغري هو كراكاسو نانو من بنوتا تي من بنوتا كيس في ألا كوبي سجرام كايوم غري كنا هو كرا من بنوتا كيس تكاسوم غرم مقالة جاكب بالله تقول كتيب سمجرام كرتولين سياسة أمارة وليقل تيم موتما فرالا فيهم نوتا تيجراي قد تقول أمين مفتن فولساني غرا أرميات اللي بيفتشوا لمدين أو من كلمان مطمئن قتشا مرني كل مقلا فين كيسترا وتاجر سفسان هند أبس ستانا بلا قدات الوفود ما جران